Har'ammoo kennaa Saamu'eel yeroo dhanna qabatu dhufeefin jaallisaa fideefin isinitti agarsiisa. Nafaana ta'a. Akkam jirtu nagaa keessan ani nagaa kooti galata Waaqayyo. Amma ilmatti dhanna qabdee kan jedhu namni baay'eedha. Yeroo kana egaa torbee lama dabarsanii torbee sadaffaa irratti jedhee anis kanaaf ijoolleen baay'ee jaalannu yaa ta'u kiristinnaan yaa ta'u jettu karaa amantii keenyatiin kiristinnaa jechuun midhaan hin barbaachisu. Charchii dhumatti namni tajaajilu qaba gaafa cuuphaa jechuun yookiin immoo gaafa jedhamu. Jaala garuu nama tokko argate ijoolleen haala ta'an dhugaa Waaqayyoo sitti naan jechaa turtan jirtu. Asumaan dhiifama. Yoo isin achi taasisanii otoo hin taane bakka nama buusuu barbaadanii biyyatti garuu dhiifama isa lammataa ta'u. Anyways isinitti agarsiisuun dhufe jaallisaa kan fideefis jechuudha. Hin beektu. Tokkoffaa uffata kana hin beektu. Kana fideefi jechuudha. Namni suni isa kana jechuudha. Isini video waraabne mana torbee lama darbe jechuudha. Nuti amma ji'aa fi waan ta'e taanee jirra. Waa guyyaa wayii lama sadii shan akkas qaba. Torbee sadaffaa irratti xiqqoo ana waan inni xinnoo neenyu jedheefini malee torbee yookiin torbee lama dabarsanii jechuudha. Daa'ima achumatti kittaan manuma hakiimii sanatti jechuudha. Wanti kana kan qabu kana Jesus. So kaamera na ilaa kufee argitaniittu. Kun maqafa isaatii. Kun immoo surree isaatii. Surree isaatii garuu naxalaadha argitanii. Naxalaa tokko carqii bareedduu jabaatadha. Normally naxalaadha. Jalaan kabariyaa qabatu malee surreedha. Asitti shurraabii qaba. Namatti qaruga keessi isaa akka carqii halaan kana jechuudha shurraabii yookiin kootii isa jedhamu. Asitti immoo koffiyyaa mataa. Kuni kaalsii. Mashallah kaalsii. Akka qooncorreef keessa waa tuulanii hin baasne nuffisne. Kuni miila tokko akkasuma jechuudha. Kun immoo akkasii lammaffaa immoo kana argitaniittu. Kun illee jira kan irra ciifamu jechuudha. Agoobara kana ofirraa qaba. Kana jechuudha. Boraatiidha. Kun algaadha jechuudha. Irra ciifama. Yoo daa'imti guddatte maal gootu seetanii kana hiiktu. Iddoo kana hiiktaniit kan ammoo achi dheeressitu jechuudha. Amma maqumati daa'ima. Asinis akkasuma jechuudha. Amma waggaatti raffisuu danda'a. Amma akkanatti jira jechuudha. Firaashii qabdi xiqqoodha. Kana qabdi agoobara qaba. Isarraan immoo maqafa ittiin qabatan kana qaba jechuudha. Akkasitti jechuudha. Yookiin immoo ittiin yeroo raffisan irra buuftu jechuudha. Akkasitti jechuudha. Kun immoo agoobara yeroo inni rafe yeroo daa'imni rafte akkamma agarsiisetti irra keessu jechuudha agoobara. Kan saati walumaan bitame jechuudha. Inni sadaffaan isa kana. Saaqeen laallee barbeet. Kana. Okay. Sirreedha. Uffanna kana baay'atee dhugaa waaqa. Kana. Wow, kanatu mirxiidha. Kana baay'atu jira. Viidiyoo baranaa irratti illee agarsiisa. Uffanni kun reefu dhufuu isaa natti fakkaata. Yookiin tokkoffaatti ilaalama uffatichi kun natti fakkaata. Isaan kaan amma kana hin qaban keessa. Argitaniittu surree lama kootii maqafaadha inni kudozim jedhee jechuudha. Kana qaba.
Ma qafaadha. Wow. Wow. Kan dhiiraati. Argitanii jirtu. Ma qafaanis guddaadha. Wow. Wow. Isaan kanan natti mijate. Isaan kaan umaan qaban waan akkana shiffinii midhaan qabanii carqoon isaanis xankara jabaataa jechuudha warreen eeggadda seetaa agarsiisa. Isa kaartoonii kana toon taane isaan kaan. Isaan kaartoonii kun mirxiidha. Kuni qabaa kana jechuun baay'ee mirxiidha. Biyya keenyatti uffatoonni akkanaa widdiidha. Qobaa binna yoo jettan 400. 500 100 illee jira. Ishii kana qobaatti bituudha. Akka rakasaatti ilaalina. Kana tira binneesiriitti agarsiisu birri 150 kana tira jalaa qofa jechuudha. Waan isin jedhu. Baay'ee widdiidha. Ila kana nuti bitee yeroo ganaa xinnoo uffata xankaarraa daa'ima ol fuutee itti kakkaa'uun sosodaattu wanta lislis waan jettu ishee kana jechuudha. Uffanni kun addisi kaartooniidhaan bibbitama. Arfansaa 600 binne yoo soba jettanii jechuudha. Isaaba 150 jechuudha. Kana 150 ishii kana. So isaan kun immoo baay'ee inni waddadu jechuudha. Caalatti ba'ee isaan kun 400 minaamana tokkittiin ishii. Ishiin kun qoftii suuqidhaaf qophaa ishii bichaa bituudhaan 400 jechuudha. So kan amma arfan gizee tokko binnee birri 600 bitame jechuudha kun. Daa'ima laslasseetti kanatti raahadiidha. Bal'aadha. Anna sodaadha nama mataatti gadi kaa'u waan ta'eef waan mataan iddoon kun bal'atu binneef jechuudha. So uffanni baay'ee widdiidha. Waan akkana qabaa. Surreen akkuma isiniin jedhee tokko qabanni kun jechuudha. Isaan kaan lama qabu. Akkasii kana qabaa. Maashaallah kana qabaa. Waaw no. Kana fideef jechuudha jaallisaa. Kana fideef inni immoo qobaatti nambise malee kansaa duraan jechuun duraan dhanna qabne ammaa miti waan ta'eef. Qobaa ta'uu qaba. Inni sun kennaa dhufee fi kun immoo abbaa jaala isaatu bitee fi jechuudha. Kana fakkaata. Kuni bareedduudha. Garuu shurraabittii fi eenyuun baay'ee hin dandeessu jechuudha. Geexidha. Qaddota innaa deemu wayyoo taate malee jechuudha. Kana qabaa. Koffiyyaadha. Kaalsidha. Waa qabaa jechuudha. Isaan kana kuni 2,000 jira. 700 jira kuni jechuudha. Akkasii channel koo warri haaraa seenaa subscribe godha. Video ittumaan fufaa warran partii tu inni mataa akka hin dandeettiin isinii fufa. Kun immoo akkuma jirutti so yaada qabda naa barreessaa. Yaada keessaniif immoo galatooma waan naa barreessitanii ilaalaa jira hargaa jira. Galatoomaan isiniin jedha. Bye.